Barreessitoonni hedduun seenaa saba Oromoo fi madda isaa ilaalchisanii seenaa dhugaarraa maqee baay'ee barreessaniiru. Hanga yeroo dhiyoottis falmii xumuran arganne ta'uun isaa ni beekama. Kunis kan ta'uu danda'e uummanni Oromoo seenaa barreeffamaan bara dheeraaf dhalootaaf lafa kaawwate dhabuusaa yoo ta'u, sabni Oromoo qaama saboota kuu shakkatee qorannoo gadi fageenyaa qabu gaggeeffamuu dhabuun hir'ina guddaa seenaa keessatti mul'atudha. Inni lammaffaa immoo uummaticha amantaalee gurguddoo lamaan biyya ollaarraa dhufaniin waan dhuunfatameef namoonni uummata kana keessaa ba'anii baratan tokko tokko Oromummaa isaanii gatuun garaadaaf duudhaa amantaalee kaanitti waan makamaniif of ibsuu irratti rakkoon kan uumame ta'uu isaati. Yeroodhaa gara yerootti ragaa qorannoof barreeffamaa seenaa moototaaf amantii keessatti maqaan Oromoo argamuun isaa ka'umsa yoo ta'u, kunis gaaffii guddaa kaasaa tureera. Barreessitoonni duraa gita bittoota deggeran seenaa dhugaa dhiisuun dhoksuun Oromoo akka uummata godaantu ta'etti ibsuuf yaalaniiru. Hayyeen ashama akkam jirtu hordoftoonni keenya marti kun fuula tiiktaakii keessan kan ta'e Oromoo Buukidha. Oromoo Buuk kitaabilee barreessitoota qaqqaaliidhaan barreeffaman gara audiootti jijjiiruudhaan weebsaayitii isaa oromobook.com irratti ol isiniif fe'ee jira. Maarree isinis gara browserii keessanii keessa seenuudhaan oromobook.com jechuudhaan seentanii kitaabilee barreessitoota qaqqaaliidhaan barreeffaman hunda ni argattu. Maarree egaa fuula tiiktaakii keenya irratti yeroo muraasaaf baduun keenya ni yaadatama. Namoonni baay'een keessan karaa keessaa nu gaafachaa turtanii maaliif baddanii maaliif nuuf hin gadhiistanii seenaalee adda addaa maaf kitaabota keessaatii fuffuutanii nuuf hin maxxansitan jettanii nu gaafachaa turtan. Amma immoo kunoo isinitti deebinee jirra. Viidiyoo adda addaa asirratti isinii gadhiisuuf qophii keenya hundumaa xumurree waan jiruufi garuu chaanaliin keenya sababa nuti yeroo muraasaaf irratti gadhiisaan turree fi viidiyoo yeroo nuti gadhiisnu namoota biraan nu ga'an jiru. Kanaaf iyyuu isinii koppii liink amma dandeessan si'a 5 si'a 3 si'a 4 amma dandeessan sheer gochuudhaan uummata Oromoo biraan nu geessisaan isiniin jedha. Sababni isaas weebsaayitiin Oromoo Buuk kan uummata bal'aa kana koppii liink gochuudhaan namoota hunduma biraa ga'aa weebsaayitii keenya seenaatii fayyadamaan isiniin jedha. Akkasiin nan qaaneffachiis abdii guddaan qaba. Galatooma.